ani ilma Arsiiti na watakale deebita kan qabdanis ninjal oso ani ilma Harargee ilma Gujii ilma Wallaga waan Wallaga nu arabse yattansila Harargee na gayyate nu arabsite yattansila imbe kabar warra gandumman keessatti jaarame ani ilma Arsiiti waa tokko fidu hin dandeetu Oromo faristi jedha ol baatee lafa keessa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa. Tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan sobdee beeytu. Gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba kee sanyii dhugaa facaasaa. Dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummataa bagaas nu geette. Hinturra malee hinurraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaan moo mirkana. Abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN hin uggura. Cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama kaan OMN toorarraa dubbata. Inni jararraa miiliyoonaan fuudhee miidicha cubsiisu. Jawaariif ammoo bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu. Jireenyi akka talbaa jara harkaan mucucaatee loohee boombiin jarri nuuf qopheessan mataa jaraarratti dhoohe. Keessummaa dhufte malee galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummataa kunoo addunyaa hundarraa dubbata. Dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaa keessaa bahee afaan diinaa qadaadee jara namni akka rabbiitti ilaalu fageessee OMN'if qeerrootu harka qullaa gaggeessee. Yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekama wardiyyaan isaa qeerroodha naannahamee eegama. Farhaaniin hoogganama taajjaabiin abbaa gadaati shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati. Ka ummataa ta'uu isaa namni shakku jiraaree ka shakku yoo jiraate Oromoodhaa firaaree firatti cite ka hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN hin jibbu Oromummaan isaa sobaa. OMN jechuun rasaasaadha rasaasa diinni sodaatu hamtuuf hamattuun teenna waa sobdee na jaambaatu. Kan hateen hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. OMN gaafa xiiqii OMN gaafa rakkina maqaa Oromoo baatanii OMN hin jibbuun salphina. Ana haa dhufu ana haa jiraatu warri jirtan ana haa jiraatu yaa warra jiruudhaan du'e malee jechuudha. Warra jiruudhaan du'e malee warri jirtan ana haa jiraatu. Yaa warra jiruun isaa YouTube wal qabate. Yaa warra jiruun isaa YouTube irratti rarraatu. Yoo ajandaan uumatin, yoo Juwariin hin arrabsin, yoo OMN hin arrabsin, yoo hayyuun hin arrabsin, warra kiraa manaa kaffalachuu hin dandeenye. Yaa wallaaltuu waan dubbattuuf waan dhiiftu hin beekne. Caqasi sitti hima. Caqasi na dhageeffadhu sitti hima. Waa'ee miidiyaa bakka dubbattu hin geenne ati tiiseedha. Ati teetiifuu tiise ganaa tiise teetiifuu jechuudha. Ati haga bakka OMN waa'ee OMN dubbattuu fi OMN irratti si affeeran hin geenne. Ati jaleen jala yaatee harka dhooytu. Warri jala deemee wacu atis hin geenne waa'ee OMN dubbachuun OMN namni dubbatu waa'ee OMN warri dubbatu ka OMN irratti affeeramu Profeesara, Injiinara, ka barate, ka barumsa qabu, ka dandeettii qabu nama akkasitti OMN irratti affeeramee akkasitti dubbata. Darasaan waa'ee Quraana beeti malee waa'ee argitee waan isin hin beekne jira waan isin beektu jira. Tiiseen waan isin beektu jira waan isin hin beekne jira. Sigalee tiiseen hoolota walitti raruu, tiisuu, citaa nyaachisuu,
kana beeti elmuufa yeroo takka takka tiisee waan kana beeti tiisee waan san beeti warri amma dadhaban tiisee social media Samsung mobile Samsung kun tolemi ka amma iPhone ille miti iPhone argite smartphone amma dhufe kana alle miti warra Samsung euro dibba takka Samsung dollar dibba takka warra kana harkaa qabutu dadhabsiise warra takka akkatti internet fayyadaman harkaan qabanii harkaan akkatti itti kataban itti garsiisan warri dadhabsiise warra kana jechuudha ammaan tan warri dadhabsiise warra mobile Samsung harka qabate OMN irra affeeraa jiru Samsung harka qabate OMN irra affeeraa Samsung harka qabate interview kiyya gadhiisa Samsung harka qabate yoo miidiyaan kun yoo argite interview kiyya gadhiisin garagalti lafaa garagala ummata wal fixa dhiiga bu'a nama du'a jedha yaa obboleesso waan dubbataa jirtu laali waan haasaa jirtu laali waan godhaa jirtu laali ati haga OMN irratti affeeramtu hingeenne dandeettii barbaachisa OMN irra dhayxee waa'ee walloo dubbachuuf waa'ee wallaggaa dubbachuuf waa'ee waraanaa dubbachuuf waa'ee oromoo dubbachuuf waa'ee abiyyiitu dubbachuuf barumsa si barbaachisaa jechuudha abiyyi waan inni wallaalaa ta'eefi wallaalaa isatti naffeeran nama beeka akkaataa itti argite isa ofirraa kuffisan akkaataa itti gabroonfata ofirraa kuffisan akka itti waraana ofirraa dhoogan akka itti ofirraa lolan akka itti muka itti ofirraa naqan ka beeku beekaan ka beeku profeesara ka beeku injiinara ati tiiseet maaliif beekta waa'ee miidiyaa maaliif beekta waa'ee miidiyaa natti ani namuma akkamtu achirratti akkasii affeere naangaluu eenyu achirra si affeere eenyu inni achirra si affeere dandeetti kamiin OMN irratti argitee dhayxee interview goota maal nuti mo'edda maal barbaadda achirraa yaa dhiiroo adaba naamusa barbaachisa waan haasoytu keessatti wanni si keessatti ijaarame gandummaa ka si keessaa yaa'u waan si keessaa yaa'u hin beekan xuriin si keessaa gajjibu hin beekamu wanni ati haasoytu wanni ati odeessitu laayifii keetiin wal qabata I know anin beeka YouTube yoon dalayne kiraa manaa waan kafalattuun hin qabdu jireenya si harkaa bada waan haasoytu wallaalte biyya galuu barbaadda ati keeziin si jalaa bade waa tokko jira wanni isin beeku qabdan keezii biyya argitee biyya faranjii kana deemuudhaaf jecha warri ijoolleen amma dadhabsiifte ijoolleen amma hoolonni ijoolleen tiiseen ijoolleen tunniin jechuudha bakki isii yaatee saayi kunno sadiiqa si achi maal jedhanii naayimika ganda san asii achi kunoo asii asalla achi maalinni fagoo kunno garasii dhufte waa'ee keezii beekuuf dandeettii barbaachisa barumsa barbaachisa waa himachuu beekuu barbaachisa osoo ijoolleen achi teeteettu meeqa kamtuyyuu Ingiliz jira meeqa kamtu Jarman jira meeqa kamtu USA Minnesota jira argite birraa gammadiifa smartii mucaa qalbii qabu maaliif jara wajjin achitti nafin USA jira akka itti himatu beeka keezii ufii jechuudha warri kun warra keezii ufii akka itti himatu wallaaleetuyyuu achitti hafee OMN fi argitee hayyoota keenya jeeqa arrabs obboleesso keezii kan kee yoo himachuu wallaalte keezii kan kee yoo himachuu wallaalte afaan kan kee walitti qabadhuuti gali kunno koloba ennu maal jedhaniin koloba boollo asii achi gali achitti gadabii teetitti gali achitti gali diidaa teetitti gali iti shunkurtii fi arami boqqolloo arami dinnichaa wata akka chaansii takkan qabdu adabadhuuti deem galii siin jedha galiitii achirraa ganaa argitee waa baradhu malee calluma jettee fiitee masrii akkatti dhaqan information gaafattee fiigaa dhuftee masrii dhuftee amma wanni marti si harkaa wallee keezii akkatti himattu beeytu waan dubbattu beeytu si harkaa bade amma maal taatare duraaniin afaaniin gad hin calliftu yoo callisiin jedhan dhiisi yoo jedhan hin dhiiftu dhiisi yoo isin jedhan hin callistu waa'ee abiyyi dubbat waa'ee taayee dubbat waa'ee eenyu dubbat
wannatin odeessine jiru keessa galte callisii siin jennee si dadhabne amma ammoo gara deemtu wallaalte biyyatti galuudhaaf keezii gana haaraatti keezii tolfatta OMN nu arrabsita OMN akkatti arganne beeytaati OMN akkatti arganne beeytaa akka nama ilma dhabaan argateetitti itti baane bar miidiyaa kana miidiyaan kuni qabsaayaa kenna qabsaa nuti qabnu OMN sabboonaa nuti qabnu OMN hin beeytoti ati kasi keessa jiru waa'ee gandummaati masrii teette nama tokko ciibsisiin jedhee barani duraanuu ittiin kadhattaa miti hin beeytaami akka itti kadhatan ciisi firraa dhukkubee jedhiiti tokko fuudhiiti poosti godhi kunoo hin dhukkubsate jedhi nu gargaara Oromoo jedhi si gargaara namni tokko wayii ciibsisiin jedhaa bar tokko ittiin kadhadhu tokko wayii ciibsaati walii galaa isin lamaan keessaa nama tokko ijoollee jirtu ta waliin garee waliin uummattaniitiin OMN irra bobbaatan keessaa nama tokko ciibsaa hin dhukkuba jedhaati poosti godhaa duuba Oromoon tun garaa laafti isin gargaarti salphaadha Oromoon isin gargaarti isin fayyada yookaan yoo akkas hin taane waa'ee yuutuubii waa'ee argitee maalii waan biraatiif jettanii ifaajee hin taane keessa hin seenina kun isin hin baasu abadan kuni waan ifaajee tasa ifaaju jirtan OMN isin hin ijaarre isin hin diidan OMN kagandaatii miti dhageessitti ma OMN kaarsiitii miti OMN kaarsiitii miti ka Harargeetis miti ka Wallaggaatis miti ka Wallootis miti ka Jimmaatis miti ka Booranaatis miti ka Gujiitis miti OMN miidiyaa nuti ka ummataati ka ummata Oromooti ka argitee warra cunqurfamaa jiruuti miidiyaa ummataati ummataatu ijaarati miidiyaa ummataati malee ka diidaati miti miidiyaa diidaa barbaadadha walii yaati yoo barbaadan kabaal galchuuti bilbilaati koota miidiyaa ijaarannaa jedhiini isa bilbil walii galaati miidiyaa ijaaradha yoo barbaadan yoo feetan ammoo akka arsiitti ijaarachuu hin dandeettan miidiyaa biraa banadha yookaan OMN miidiyaa gandaati miti OMN miidiyaa ummataati miidiyaa gandaa yoo barbaadanii ka biraa banadha isin jedha walitti buusaati silaa maal walitti buustarre hin qabdan hin jirtu maaltu jira walitti buustan maaltu jira walitti guurtaniitiin waa ijaaratan si galee yookaan afaan kan kee walitti qabi malee argitee waanuma feeten miidiyaa asii dhayxee kunno OMN interview na godhuu didee interview na godhee maalii kiyya gadhiisuu didee maal haasoo itaa kasi dhiisasi maaluma nu haasoo feet mee hommaan ati OMN irra dhayxee hommaan ati uummata Oromoo kana fayyadu heddu maa inni mee natti himi maal haasoo adda gara cireecaati OMN irraa maal nu dubbatta maal beeytaa'oo teetiifuyyuu jiruu teetuun beeytu achi keessaa masrii keessaa qaba'uu si dhoorge maa inni wallaaluma kan keetimi hagarramaa achi keessa ta'e haga ammaa maaliif achi keessa ta'e OMN eega dandeetti qabaatte eega waa dubba argitee waa himachuu keezii himachuu beekte keezii himachuu barbaachisa wanti kun beeytanii waan rakkatte ijoolleen tun tokkoffaa keezii lammaffaa yuutuubii rakkina kiraa manaatu itti jira nyaatatu jira dalagaan achi hin jirtu arabni muka namannayti kiraa manaa yoon kafallan ofirraa ganama baasa kana rakkattan hin beeyna keessaan nama dubbisaati obboleessoo na gargaar jedhiin si gargaara namni wallaahi Oromoon tun miskiina si gargaara ka Suudii jiru si gargaara ka Dubaay jiru si gargaara ka biyya Ameerikaa Awustiraaliyaa Yuroop bakka fedhu jiru hundi isaa si gargaara yoo ati karatte haga miidiyaa ummataa arrabsitu haga hayyuu arrabsitu yaawa badaboo goonni kenna kun OMN nu harkatti arrabsee nu harkaa kuffisuu edha badaboo goonni kenna kun argitee wanna dajalee guutamaatii fi eenyuunfaa OMN irraa ari'uu barbaada OMN irraa nu wariitee ummata mana galchitee ati teetii arsii galtee achi eegasanii qabsaa biraa taatee dhufta jechuu kamaal galchuu wajjin adeeroo hin danda'amu wanni akkasii ani ilma arsiiti waan takkalee deebita kan qabdaniis hin jedha osoo ani ilma Harargee ilma Gujii ilma Wallagga waan Wallagga nu arrabsee jettan sila Harargeen akka jettee nu arrabsitee jettan sila hin beeka bar warra gantummaan keessatti ijaarame ani ilma arsiiti waa tokko fiduu hin dandeettuu sin jedha ani ilma arsiiti waa takkan gootu maal fidde dhugaa jirtu tan ammoo dhugaan na dubbadhaa jetti waan taateef dhugaa dubbanna dhugaan na dubbadhaa jetti dhugaa jirtu dubbanna nama isin ergu beeyna nama duubaan isin ergu beeyna nama garamitti akka isin deema maaliif OMN maaliif waan biraa waan dubbatanii dhabame namni isin arrabsitan hin dhabame namni isin qeexan hin dhabame gaazixeessota OMN irratti duultan OMN irratti duultan gaazixeessota OMN Farhaaniin dajanee guutamaa
es deemu jirtan isin akka keessanitti yaada keessantu isin hin ta'ini malee jechuudha. Akkasii miti. Warri wanni kun isin hin galin ijoolleen teena warri kun harka dha'uu dhiisa akkasii miti. Dubbii kana duubaan dubbii biraa jira waan arginuufi. Dubbii kana duubaan ergama biraa jira waan arginuufi. Oromoon jechuudha akka isin hin faffacaaneef akka isin waliin diineef kana dubbannuuf anaa dubbata ati arusiimi anilleen waa takka gochuu hin dandeettu. Osoo Harargeen si arrabsite jimma si arrabsite arras hin danda'an. Qabaan si hin danda'an kuulloo jettee maalii jettee utaaltee gad utaalta sila. Waa tokko fiduu hin dandeettu likkii keessi beekaa bakka kan keessi beekaa si galee wanti akkana si goggodhu kun ammootuyyuu laayifii keetti wal qabata yuutuubii dalagachuudhaaf jireenyi isi ijoollee yoo yuutuubii irratti waan dalaydu dhabde yoo yuutuubii irratti wanni marti argitee harkaa babbade yoo ummanni Oromoo kun qabsoo karaa nagaa oofatee argitee gammachuu qabaate jara ammootu waatu jalaa bada ijoollee tan argitan yoo jiraatan viidiyoo ajaa'ibaatu harkaa nu ga'e viidiyoo ajaa'ibaa harkaa qabna mistira ajaa'ibaatu gizee baay'een argineesin maaliif haati kilik gootee yuutuubii san jala seentaa takka jedhee lakaaf nama viyuu lakaaf nama jara laaleef lakaaf viyuu san lakaayetiin kaffalamaaf jechuudha ijoollee tana warri waa'ee yuutuubii hin beekne jechuudha. YouTubein jara yoo ilaalamne jarri maal taati naayimi kiraa manaa waan kaffalattu hin qabdu akka Facebookii akkanumatti haasoftee biraa deemtu miti wanti YouTubein hin kaffalamaaf kiraa manaa kaffalatti zayitii ittiin bitatti shunkurtii ittiin bitatti ijoolleen uffata ittiin bitatti saamunaa ittiin bitatti waa ittiin miiccatte jechuudha. Kanaatu laayifii jaraatiin wal qabata kanaaf jettee aga jarri baay'iftee bal'iftee ilaal iyyaanne aga jarri sammuun jaraatuun ilaal geengo agatti tanaa isin taate. Kanaaf jettee miidiyaa ummata Oromoo bal'aadhaan wallolti ijoollee ganda takkaasan uyyuu waan si ajaa'ibu ijoollee ganda takka ijoollee mana ollaa walitti dhufuu dandeettu ijoollee tana dadhaban ijoollee tana namni beekan namni itti dhiyeenya qabdan namni wal beekan namni afaan wal beekaniin gaccuqqaala afaan isii ta'uu baannaan ammootuyyuu gaccuqqaalamte jechuudha gaccallisti warra jiruun isaa yuutuubiidhaan wal qabate kana jechuudha yoo yuutuubiirra waa yuutuubii dalaytu yoo dhabde kiraa manaa akka irraa hin cufamnetti akka laayifiin jalaa baddetti. Kana wanni jarri sa'aatii 24 xaa OMN kana ta'ee OMN san ta'ee interviinu godhee OMN illee badii qaba asitti jechuudha. Maalumaafi ijoollee tiisee maal irraa dhageenya maaluma irraa dhageenya beelatti mucaa sanirraa maal dhageenya maddaa jettanii maddaamu maal maaluma irraa dhageenya mucaa sanirraa wanti irraa dhageenyu maa inni hin jiru wanti irraa dhageenyu hin jiru. Wanti irraa baratamu hin jiru. Wanti waa'ee Kaayiroo yoo nutti hime malee yoo waa'ee Kaayiroo keessatti haalli jireenyaa maal fakkaataa mootummaan Kaayiroo akkam isin godhaa jira isin buqqisaa jira isin ajjeesaa jira isin ari'aa jira isin hidhaa jira yoo kana gaafatte homaa rakkoon qabu. Garuu akka achirratti barraa'etti waa'ee maaliitu gaafatame waa'ee walloo jedhan waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee Abiyyiitu jedhan akkas jedhan obboleessoo waa'ee qabsoo Abiyyi waa'ee Abiyyi akka itti kuffisan akka itti jiisan ati ittana hafte caalan beektu Saggaayee Araarsaa caalan beektu Profeesara meeqaa jira injiinara meeqaa jira Iskeel Gabbisaa caalan beektu qabsoo kamiif si affeeranii achirratti akka Abiyyiin kuffisan si gaafatan dandeettii kamiin barumsa kamiin yoom baratte yoom meenatti himi hin jiru qullaa waan lafa hin jirre irratti garam si affeeranii si miidiyaa irra si affeeranii waa'ee walloo na gaafatan walloon illee yoo barbaachise waa'ee walloo ijoollee walloo jechuudha ijoollee ajaa'ibaa tanniintu jira qaroon ijoolleen affeeranii irratti mariisisuu danda'an ijoollee walloo ijoollee xiyyiititu jira warra diina kokkee qabee ammayyuu badhetti laal hargufaa jiru kana warra waraana Abiyyi muka itti naqee ofirraa dhoorgaa jiru kana ijoollee san affeeran OMN irratti affeeramtee jirti kaleessa argitanii jirtan akka itti duukan manne hoyte ijoolleen sun achirraa akka itti jarri itti haasoyte OMN irraa akkanattu mala. Si kasi gaafatanii waa'ee Kaayiroo haala jireenya achii haala shunkurtii achii haala timaatima achii akkamiin zayitiin argitee meeqaan jirtii alaangallee meeqaan jirtii dinnichi meeqaan jiraa kana si gaafatan. Eenyu wallolee eenyuun biloo godhee kanafaa si gaafatan si. Kuni ammoo OMN wajjin hin deemu siin jedha warri OMN waan san dogongora xiqqoon dogongortan bakka sanitti mucaa ijoollee xixiqqoo fuutanii OMN irra fiddanii bakka san dogongora guddaa misteekiidha kan amanaa isinillee ammoo eega gootanii ammoo warri OMN illee eega gootan intervii gootan garuu gallakkisuman male
keessa cirtanii jechuudha. Ila waan namni hin beekin tokko jira. Waan namni hin beekin tokko maa inni jarana miidiyaan tokko gaafa interview nama godhu gaafa nama affeeru gaafa nama waa gaafatu seera qaba miidiyaan. Mucaan callisee dhoqqee laaqee achirratti dhoqqee dhiite maaliif live na dabarsu dhabdan maaliif gana dhiisuu barbaadan TV irra mul'achuuf inni rakkoon hin jiru hin mul'ata. TV irra mul'achuu yoo barbaadde OBN irra mul'adhu. OBN miidiyaa ummataa isarra mul'adhu ati. Miidiyaa badhaadhinaa sanirra mul'adhu. Isa achi dhaqee achi sii wayyaa. Waree OMN no. OMN abbaa dhagee OMN miidiyaa cunqurfamtootaati ilaala. Miidiyaa ummata Oromoo, miidiyaa argitee Sidaamaa, ka Walaayitaa, ka Guraagee, ka Silxee, miidiyaa sabaaf sablammootaati, ka Somaalee, ka Affaarii, ka warra cunqurfamaa jiruuf sagalee itti ta'an malee ka irra taa'anii akka Saaliyaa Saamii fa'aa sanitti achirraa kolfan akka Ammootuyyuu Caalaa Bultumee fa'aatti yoo achirraa argitee nama arrabsu yoo barbaade, achirra teettee nama qeequu yoo barbaade, achumara teettee nama abaaruu yoo barbaade, OBN hin bira dhaqi. Karaan ammoo si baasa. Salphaa itti jirtaa miti akkuma amma OMN arrabsite kanatti jechuudha. Akkuma amma OMN arrabsite kanatti akkanumatti deebi si baasa. Yoo gara si galuu barbaade jechuudha. Garuu ammoo haga yoomii si baasa sun keessatti fulaani jechuudha. Tokko ammoo mucaa ilkaan akkana jiru. Ilkaan shuukaa tokko jira. Ilkaan shuukaa tokko. Kayoo gadi ciccitu ka gadi tarsa'u waan tarsa'u hin beekne. Dhufee jedhee maannaan jedha ijoolleen takka keessaa natti ergite viidiyoo murtee keessaa wayita natti ergitu maal jedhee haasa'e mucaan sun achirratti. Haacaaluu ka ajjeese qalmaaf qopheesse OMN dhaga'ee inni illee intaloo eenyu maali Adaanech Abeebee isi jalaa dhaga'e qalmaaf qopheesse OMN Haacaaluu Hundeessaa. Haga inni sammuudha hagana yaaddu laal ijoollee tani hagana akka isin zeeroo taate kati beekuu dandeettuun kanaan. Ijoollee sammuun furrii malee sammuu keessa waan takka keessa hin jirre jechuudha. Ijoollee waan haasoytu xurii afaan xurii ilkaan kan kee rigadhu fuula kan kee dhiqadhu uffata kan kee miiccadhu deemiti. OMN miidiyaa afaan irra baratanii miti haasa irra baratanii irra nama arrabsanii miti. Seera miidiyaatu jira. Miidiyaan OMN kun warningi hedduu qaba. Kanaan durallee wanni beekamu qabu. Kanaan durallee waan miidiyaa irratti haasa'amuu qabu jira. Waan miidiyaa irratti hin haasa'amne jira. Waa'ee meeshaa waraanaa fakkeenyaaf hin haasa'amu waa'ee kana. Kootta akkana goonee waliigallee akkanatti ibilu hin buqqifna hin jedhamu achirratti. Hin dubbatamu. Kanaaf keessaa hambisan. Haasaa akkasiisan miidiyaa keessa. Garuu ammoo jalqaba misteekiidha. Ijoollee akkana ijoollee afaan shuukaa ijoollee argitee ijoollee bakka achiin hin malle ijoollee xixiqqoo tiisee taniin miidiyaa masan irra yoo fiduun hin mallee eega fidanii hagatti takkaalee taatu eega fidanii balleesse dogongora misteeki guddaa obboleessoo miidiyaa kana miidiyaa bar ummanni isa malee waan biraa hin qabne osoo inni cufame harka maranneetiin nu baay maal ta'an eenyuun kamiin nuu dalaguu eega sila miidiyaa kamtu nuu dalaga isa malee kam qabna nu. Miidiyaa ummanni Oromoo akka ilma argitee ilma dhabaan arganne hawwiidhaan itti bahe ummanni keenya miidiyaa kana jechuudha. Qabsaayaa ilmaan Oromooti qabsaayaan guddaan ummanni Oromoo qabu OMN tokko. Ganaa asii fiigaa dhuftee hooma argitee afaanis dhufe calawu. Haacaaluu maalii godhanii interview godhanii maalii godhanii guyyoo maalii godhee kan xurii. Waan haasoytu laalii dubbadhu jalqaba. Waan dubbattu laalii dubbadhu jalqaba. OMN miidiyaa hayyootaan malee miidiyaa kaayiroo ijoollee argitee dalagaaf kadhaaf manaa baate irra fidanii irratti interview godhanii achirraa waan feete achirraa gadal baatu miti. OMN miidiyaa ummataati. Miidiyaa sabaaf sablammootaati. Asuma dhuftee yoo qabaa ganna dhiisa yoo OMN viidiyoo kiyya gadhiisuu baate asirra na dhaabatanii viidiyoon kiyya gadhiifamuu qaba maalii ta'uu qaba. Maal haasoyte gasiriisan si obboleessoo? Maalii waan ati nuu dubbattu maali? Maal nuu haasoyte? Waa'ee maalii nuu dubbatte? Mee naa himi dandeettii kamiin achi dhayxee ati?
dandeettii kamii waa'ee OMN dubbata hoolaa. Dandeettii kamii waa'ee OMN irra teettee waa'ee Walloo dubbata, waa'ee Wallaggaa dubbata. Sanuuyyuu intarviisi godhani ayyeesi godhan yoo callistoo afaan kan kee cuqqaalattee arra dhiifta bor dhiifta jenneen callisne jechuudha. Inumaayyuu isin isaayyuu isin ijoollee kaayiroo jirtan tan akkana isin godha. Akkam isin godha isin. Maa isin ho'isa isin. Harargee isintu arrabsa. Jimmaan isintu arrabsa. Booda ammoo maqaa arsiitiin fiidan. Maqaa arsii arrabsanii arsii maalii taate arsii qeeqanii. Callisi adabadhu kaafaan shuukaa kan kee walitti qabi. Callisi. Akka argitee Jimma sin arrabsine yoo barbaade. Akka Harargeen sin arrabsine yoo barbaade. Akka argitee uummanni Oromoo sitti naarre yoo barbaade afaan kan kee walitti qabi. Arsii arrabsanii akka maayii kii arrabsanii ganda kii arrabsanii jedha eegisanii. Adabadhu haa. Adabadhu. Uummata amma dhiiftan amma isin iftan isin isa waan isin isa ammoo tuyyuu maallaqa jechuudha. Dhagaye waan isin duubaan jiru bara. Waan isin duubaan jiru hunda waan beekan hundan dubbataniif malee waan arganillee hundan dubbataniif malee waan isin duubaan jiru isin beena bara. Rakkoo isin qabdan isin beena bara. Rakkoo isin qabdan isin beena. Eenyu akka isin ergu isin beena. Maaliif akka isin ergan isin beena. Nama sin beenetti himi. Nama sin beenetti himi. Hoolaa. Nama sin beenetti himi. Miidiyaanii miidiyaa ummataati. Miidiyaa ummata Oromooti. Ka gandaatiin miti. Fuutee batabboo miidiyaa ka siiqooyi. Jooriin kun eessa dhalootaan jennaaniin arsiidhaa jedha tokko. Saniifuu miidiyaan bare joor arsii keessaa bahee jedha tokko. Dhiyoo har'a wanna keessaan na barreessaa bare joorii yoo arsii keessaa bahee. Jooriyoo arsii keessaa bahe OMN injoortu jaloo jalqabaatiif dhaabe saniifuu miidiyaalee arsii godhu eddaa akkasii injiru waan akkasii miidiyaa ummataati joor arsiif hin dhalanne Oromoof dhalate gadhee joor Oromoof dhalate malee arsiif hin dhalanne gandaaf hin dhalanne kutaaf hin dhalanne joor ummata Oromootiif dhalate ummata Oromootiif mana dhaaseenee ummata Oromootiif lubbuu isaa kenne si ka gandaaf dhalate ka arsiif dhalate si joor ummataaf dhalate OMN ka ummataati ka ummata Oromooti. Yoo barbaade akkuma inni jedhe akkuma Joor Muhammad jedhe OMN ka cufus ka argitee akka inni turu godhus ummata Oromooti. Taasise kuni dhugaa jirtu tan. OMN miidiyaa ummataati. OMN miidiyaa gandaatii miti. Yoo miidiyaa gandaa barbaadan walii yaa'aati miidiyaa gandaa ijaaradhaa. Ijaaradhaa miidiyaa gandaa barbaadan. OMN garuu miidiyaa gandaatii miti. Dajanee guutamaa girmaa guutamaa jechuu barbaadde dajanee guutamaa itti bar. Ka isiin asirratti argitu OMN irratti as gubbatti argitu dajanee guutamaa waan ta'eef eenyu akka hoogganuyyuu kan beene dajanee guutamaa maalii guutamaa jetti. OMN eenyu akka hogganu beektaati. OMN eenyutu hooggana naa himime hin beektu waan hin beene naaseen kan. OMN seera OMN keessa takka lama sadi jedhiiti natti himi hin beektu. Hin beektu waan hin beekne keessa seente seera isaa eegan beekin waa'ee miidiyaa sanii osoo hin beekin viidiyoo kana dhiisuu dhabanne maal nu godha yoo gan dhiisuu baatanii maal nu fayyada viidiyoo kan kenne maaluma nu fayyada natti maaluma nu godha miidiyaan ka oduun kan kenne yoo barbaadde harkaa qabdaa miti adeeroo kunoo silkii akkan harkaa qabuutan harkaa qabda kompiitara akkan harkaa qabuutan harkaa qabdaa miti seeniiti waan barbaadde gadi cicciti. Namni si gaafatu hin jiru. An barbaadde ka dalbay. Waan takka. Ani sin gaafadhu. Isaan sin gaafatan. Garuu OMN irratti na affeeranii waa'ee argitee waan hin taane keessa deemee akkanatti laaqaan hin taatu. Miidiyaan seera qaba. Miidiyaan seera qaba. Ulaagaa qaba. Seera ittiin bulmaataa qaba. Adeemsa seeraa qaba. Akkanumaan asii ol utaalanii kan itti dirgim jedhanii waan fedhan laaqanii miti miidiyaan. Akkasii miti. Nama arrabsuu feenaaniin kun harkaa qabda. iPaadii takka bitadhu yookaan laaptooppii takka bitadhu itti odeessi. Gannaqi namsi dubbatu hin jiru. San ta'uu baannaan adabadhu. Afaan shuukaa kan keessan ofirraa ciri ilkaan obboleessoo naamusa barbaachisa. Yoo namni waa dubbate gandaa fiida. Firoomsaan gandaan akkas jedhe. Firoomsaan ganda keenya arrabse. Arusii jedhee nu arrabse.
Arusii jedhee si arrabse. Arusii jechuun arraba yoomii as arusii jechuun arraba ta'e naa himime. Obboleessu. Naa himika. Yoomii as laata. Yoomii as arraba ta'e. Arraba beektanii himataa isin. Diida jechuun yoomii as arraba ta'e. Yoomii as. Mee warri diida oon arrabaa jettan. Arsiin arrabaa warri jettan. Naa hima. Ka tokkollee hin jira. Maqaa biraallee barbaadan ittiin si waamna rakkoon hin jiru. Maqaan baay'eedha. Garuu ammootuyyuu oluma utaaltee maqaa arsiin waamee nu arrabsee maalii jedhee nu arrabsee xiqqoo sira siraata kabajaa qabaadha. Kabajaa qabaadha. Adaba qabaadha. Kabajaa qabaadha. Callisaa jennee isin kana dursa isinitti hime monim isinitti himee jira. Dhaabadhaa waan kanarraa. Wanni tun hamtuudha. Wallaahi wabillaahi dubbiin tun tana caalaa hamtuu taate abadan yoo isin callisuu baattan jechuudha. Yoo isin callisuu baattan, yoo isin afaan walitti qabachuu baattan, yoo isin adabachuu baattan dubbiin tun kana caalaa hamtuu taate abadan namni wal dhiisu hin jiru. Adabadhaa miidiyaa irraa bu'a. Feetan galtan galaati wal naqaa akka feetanitti. Afaan keessan garuu adaba. Miidiyaa gareetii miti. Miidiyaa murnaatii miti. Miidiyaa ummataati. Mallaqa Harargeetiin dhaabame. Mallaqa Gujiitiin dhaabame. Mallaqa Wallaggaatiin dhaabame. Kennitanii isin. Saantimii takkan kennitan. OMN miidiyaa. Mee mallaqa takka kenne jedhi guyyaa takka. Mee hagana kenne jedhi guyyaa takka. Kenne jedhi mee. Teetiifuu maal kennita? Waan dinnichaan bitattu hin qabdu maal kennita? Kaayiroo keessatti maaliin waa bitata? Akka namaa dalagatteen jiraatu. Kaati jiraattu yuutuubiidha. Kaati jiraattuun kadhaadha. Kaati jiraattuun nama ciibsiteeti. Nama ciibsitee ittiin kadhatta jechuudha. Dhiisi siin jennee diddi. Callisi jennee diddi. Si kadhannee diddi. Obbolummaan si kadhannee diddi. Oromummaan si kadhannee diddi. Callisii siin jenne hin diddi. Ol si utaalchisa. Akkam waan si godhu hin beekan. Callifnee isin kadhannee hin diddan. Maal isin akkam isin godhan? Ammoo bara mara yeroo hunda ka mataa nu nyaataa jiru ka ummata Oromoo kana gandaan addaan qoqqoodee kutaan addaan qoqqoodee mee laala rabbii jedhaati yoo an sobe natti mura. Yoo an sobe sobde naan jedha. Ijoollee tanniin malee ijoollee sanniinu ijoollee afaan shuukaa tanniin ijoollee yartuu tanniin malee Oromoo biraa ijoollee biraa mee nagauma qaba bakka biraati jira namni nagauma qaba. Ijoolleen biyya faranjii kana keessa guutte. Biyya Arabaa kana Suudii Arabiyaa kana bakka hunda guutte. Adaba qaba. Ijoollee Kaayiroo jirtu keessa ijoollee takkiin garee mataa waliin tare takkiin rakkattuudhaan takkiin hidhata akkana jirtu takka. Warruma kana ka dadhabsiise. Ka Arsii arrabsu ka Harargee arrabsu isaan. Harargee fi Arsii ka wal arrabsiisu isaan. Shawaa fi Arsii ka wal arrabsiisu isaan. Jimmaaf Arsii ka wal arrabsiisu ijoollee tan. Argitee? Jimmaa fi Arsii ka wal arrabsiisu. Kuulloo maalii wanni hin jedhamne hin jiru. Wal arrabsaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan dhaqaa dhaqanii kaan naqaa dhaqanii kaan keessa seenaa dhaqanii kaan laaqataa dhaqanii. Silaafuuyyuu akka biyya faranjii kanaa miti sii dhiirtee hin jirtu akkana namarraa achi gootu. Ilkaan akkana jiru san. Shuukaa san. Adaba barbaachisa. Naamusa barbaachisa. Gizee kan Harargee arrabsita sindan dayan. Deebitee ammootu ay fiida. Arsiif godhuu feetaa barsanu. Achi fiida. Ay fiida. Sindan dayan. Jimmaan si ka arrabaan dhaqqabu. Harargee si ka arrabaan dhaqqabu. Wallaggaan si ka arrabaan dhaqqabu. Waliin ga'uu geette amma deemtee akkasitti namni waliin dhiisu callisi. Yuutuubii waan dalagan sitti maali amma akka fakkeenyaatitti waa tokko sitti himuu hin danda'a. Yuutuubii wanni barumsa sillee si fayyada. Sillee ka si fayyadu ka ummata Oromoollee fayyadu waa tokko dalaguu hin dandeetta. Yuutuubii sitti maa kaati rakkattee yuutuubiidhaa miti. Kasi rakkise yuutuubiidhaa miti. Ka rakkattee nati waan dinnichaan bitattu miti. Waan daabboo bitattu miti. Waan shaayiin bitattu sukkaaraan bitattu si rakkisee miti Kaayiroo keessatti. Kanas si rakkisee miti. Sitti maa dhaggeeffadhu. Kitaaba bitadhu Amaazon irraa online irra jira. Kaati ittiin dalaguu dandeettu. Fiilmii barbaadde
dokumentari dalagu feete pirankii adda addaa dalagu feete achirraa bitattee haara viidiyoo haaraa gadhiisuu hin dandeetta achirraa akka gorsaa akka obboleessaatti siima sin arrabsu akka obboleessaatti sitti rakkatte silaayyuu rakkatte kaameraan qabdaan mobaayilii sii waraabdii mitiisi idiit akkamii goota I don't know kasanii nan galtu yoo ka waa dalagachuu dandeettu taate Amazon jedhi aappii buufadhu aappii Amazon kan jedhamu jira yoo adireesa wayii diingata mana wayii ka qabaattu taate achitti kitaabni achitti sii bo'u yoo ka adireesa hin qabaanne taate waa tokko sii godhuu hin danda'u bitadhu isarraa sila afaan kamiin bara marakkoo bara rakkanne yaaki sila kitaabni sunillee mallee bara afaan ingiliishiitiin jira yookiin ingilishii dubbisuun beektu akkam sii godha re'an ani jalqaba beeta normaalii haasa'u jira waa rabbina dhiiseeti an beeta jalqaba afaan ingilishii jechuun kitaabni sun kan jiruun afaan ingiliishiiti eenyutu afaan oromootti sii gari afaan oromoo sanillee qubee dhiyoo kan harkaan qabanii akkas si barsiisanii akkam sii godha maal sii godha an akka kiyyatti beeta Amazon irraa onlaayinii kitaaba bitattee achi bittee dubbistee itti waa sii galan jedheeti qaraan garuu ammoo akka akkas hin taane immoo ati afaan san hin dandeettu ka afaan ingilishii kana xiqqoo akkam mee garuu ani akka nama tokkootti osoo namni illee sii dubbise sitti himaa akka mataa kiyyaatti gara kiyyaan nafinii sitti himaa kitaaba san bitadhu dubbisi si fayyada waan ta'eef ima yaali ingilishii yoo sii galullee baate ima calluma jedhii dubbise akkuma gowwaa kanatti calluma jedhii ima dubbisi yoo ka waa sii galan taate kabiraa ammoo fiilmii afaan amaaraa kanayyuu Amaarri Turkii fa'arraa fuutee Hindii fa'arraa fuutee Naayijeeriyaa fa'arraa fuutee dalaydi atillee koppii godhi jarumarraa viidiyoo gaggabaabduu daqiiqaa 20 ta daqiiqaa 15 kanaa jettee ummataa waliin dhabin jechaaf siin jedhe an obboleessa keetti sitti kanaa jettee ummata Oromoo bal'aa waliin dhabin kanaa jettee ammootu OMN illee arrabsiin kanaa jettee hayyoota Oromoo gaazexeessota Oromoo illee arrabsiin chaansii bal'aa qabda yoo waa dalagu barbaadde yoo ammoo arrabuma bichaa barbaadde yoo itti fufi rakkoon hin jiru itti deemi yoo akka namaatti jiraachuu barbaadde yoo gizee mara akkanumatti kadhadhee akkanumatti argitee nama tokko ciibsinee yoo inni argitee xiqqoo wayyaa ugee ammallee kabiraa ciibsinee akkasuma jiraanna yoo jette hin ta'u warra masrii jiru keessaayyuu masrii warra jiru keessa ijoollee lamaan mucaa maddaa jettanii fi mucaa afaan shuukaa san kalkaan akkana jijjiiru san kalkaan akkana jiru san ijoollee sanniin biraangaa itti himaa warra achi jirtan awwa ijoollee hayyuutu achi jiraa bar osoo waliin iyyuu haasoyte waa sitti himan ijoolleen sun ijoollee ajaa'ibaatu achi jira ijoollee dandeettii qabdu achi jira gaazexeessonni OMN tun achuma jiranii misraa isa baafa warra Rooyitersiin dubbisee Rooyiters irraa BBC fi Aljaziiraa irraa niwusa walitti qabatee akkasii dubbisan jara ooltee irraa waan barattu ati yeroo maa wallaalaa taate Oromoo faristi jedhaa ol baatee lafa keessaa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan hoganteen beeytu gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba keessanii dhugaa facaasaa dadhabbii kee obsitee ugura diinaa dandeettee OMN gurra ummata baguma bakka mara nuugeette hin turra malee hin urraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaa moo mirkana abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN uguraa cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama ka'an OMN toorarraa dubbata inni miliyoonaan jararraa fuudhee miidicha cufsiisu farhaaniin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon kaffalchiisu Jawaariin fa'aaf bilisaan bana qarshii tokkoon hin kaffalchiisu jireenyi akka talbaa jararkaa mucucaatee loohee fanjiin jarri nuuf qopheessan mataa jaraa irratti dhoohe keessummaa dhufte maree galtuun firataa tiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummata kunoo addunyaa mararraa dubbata dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaa keessaa bahee afaan diinaa qadaadee warra akka rabbiitti namni ilaalu fageesse OMN'if qeerrotu harka qullaa gaggeesse
يوم يو منين كان أمتاتين بكما وارديان ساك إيرو دنان نهمي إيجما فرهانين هوغنا متاجابين أبا غداتي شكي كيسا ننقلت منين كان أمتاتي كان أمتاتا وسانم نشكو جراري كشكو يو جراتي أورومو دا فراري فراتي جتك كهنك أمنك أوك أسبا نمني منين جيب أوروممان ساسوبا منين نمني جيب أوروممان ساسوبا سنجد اندندام OMN jechuun rasaasa diinni sodaatu hattuuf hamattuun teenya waa sobdena jambaatu kanaateen hatte jedhee dhugaa jiru mul'isa wanta sabaaf hin tolle hidda qabee buqqisa. Ciao. Assalamu alaikum nagatti. Bye. Hedduu sin jaaladha.